Ashamaa akkam jirtu hordoftootaaf dhaggeeffattoota Hibboo Tiyuub bakka jirtan maratti nagaan keenya hundaa caalaa sin hunda bira nuuf haa ga'u. Akkam jirtu nagaa keessanii qophiilee keenya darban irraa akka barattan akka itti bashannantan abdii guddaa qabna. Maarree nuyis sin bohaarsuuf sin bashannansiisuuf akkasumas wantooti barsiisoo ta'an irraa ammoo waa sin hubachiisuuf yeroo hundaa carraaqqiin keenya akka itti fufetti jira. Gara fuulduraattis qophiiwwan mimmiidhagoo kan isin irraa barattan siniif akka dhiyeessinu gamanumaan sinitti himna. Kanattaan sun guyyaa har'a waa siniif qabannee dhufneerra hamma dhumaatti nu hordofaa. Zabiib Geetaanee jedhama. Dhalatee kan inni guddate magaalaa Gondarittidha. Ijoollummaa isaatii haadha isaaf abbaa isaa du'aan dhabuun akkoo isaa biratti guddate. Barumsa isaa hamma sadarkaa lammaffaa kutaa 11tti akkoo isaa biratti barate. Barnoota isaa biratti hojiiwwan garaagaraa hojjechuun of gargaara ture. Kana booddee jireenya fooyya'aa jiraachuuf karaa biraan kaayyoo isaa ganamaa kan ta'e galmaan ga'uuf macaafa isaa maxxansiisuuf ture. Garuu jireenya akka inni yaadee hin taanee fi jireenya Finfinnee akka maleetti ulfaachuun daandii irra jiraachuu eegale. Abjuu isaa isa guddaa inni ta'e kitaaba maxxansiisuu ture. Haa ta'u malee jireenya daandiirraan kun kaayyoo isaa yookaan abjuu isaa hin dhorkine. Dhagaa biraafatee jireenya daandiirraa guyyaa guyyaatti jechootaan makee walaloo barreessuu isaa itti fufe. Hammam rakkinni isaa baay'atullee abjuu isaa milkeessuuf ni carraaqa ture. Akka Zabiib jedhutti hojjechuuf humna qabaa. Garuu namni uffannaa koo laalee hattuudhaa duuriyyeedha naan jedhu. Kanaaf balbala namaarraa fi dhagaa boraafachuun jiraachuu murteeffadhee jedha. Namnis keessa namaa otoo hin hubatiin bakkee namaa laaluun murteessa. Kanaaf filannoo biraa waan hin qabneef wantooti garaagaraa fayyadamuun balbala namaa dura rafuun eegalee jedha. Zabiib walaloo barreessuu kana walitti qabee kaa'uuf yaada hin qabu ture. Yeroo booddee garuu jabeessee yommuu yaadu tarii wanti kun booddee galma gahuu danda'a jechuun walitti qabuu eegale. Akkasumas maxxansiisuuf murteeffate. Galma gaheefis Zabiib akka jedhutti kitaaba kana maxxansiisuun jireenya kana keessaa bahuun qaba jechuun murteeffate. Kana booddee waan barreesse kana walitti qabuun mana maxxansaa kitaabaa geesse. Isaanis irraa fuudhuun ilaalanii maal akka ta'u barbaaddaa jedhane. Akka maxxanfamu jechuun deebise. Sana booda gatii walii galanii akka Zabiib yaadetti nama baajetaan yookaan ispoonsara naa ta'u nan argadhaa jedhee yaadee ture. Gara artiistotaa deemnaan isaanis hin jirani. Kana booddee oliif gadi jooree waan godhu yoo dhabu calliseetuma deebi'e. Namicha maxxansuun Waaqayyoon amanii ani kitaaba kana gurguree qarshii keessii fallaadhaa jedhe. Namichas deebisee homaa nama si gargaaru dhabdee jedhe. Innis eeyyenii jedhee deebiseefe. Sana booda macaafa kana maxxanseefi. Sana booda kitaaba kana fidee gara naannootti taa'ee barreessuu fide. Isaanis arganii hedduu raajeffatanii. Isaanis yeroo ammaa kanatti osoo si hin taane innumti qabeenya guddaa qabuyyuu maxxansuuf bu'aa bahii hedduu qabaa jechuun baay'ee raajeffatan. Warri isa beekan akka jedhanitti Zabiib Waaqayyoon baay'isee amanaa isumatu isa gargaaree jedhu. Zabiib mata duree walaloo isaa nama jalaa akkan hin banneef jedhu yeroo ammaa gurguramaa jira. Akka Zabiib jedhutti haalan keessa darbaa jiru kana keessatti jabaadhu kan naan jedhanii fi kan na gargaaran galata guddaan qabaa jedha. Dabalataan namni macaafa barreessu yeroo hundumaa bakka cal jedhaa filata. Ani garuu daandiidhuma kana irra taa'ee barreesse. Walumaa galatti abjuu qabnu milkeessuuf kan nu daangessuu hin jiruu jedha. Namoonni beekan akka jedhanitti namni galateeffamuu qabu nama isaaf maxxansedhaas jedhu. Macaafni kun yeroo ammaatti dubbistoota biraan gahaa jira. Sinis mata duree walaloo kanaa nama jalaa akkan hin banneef jedhu kana bittanii akka dubbistan sinaffeerra.
itti aansuun namni abjuu qabu tasumaa haalaan hin daanga'u. Maarree sinis bakka jirtan haala keessa jirtan keessaa gara fooyyeessaatti ba'uuf kan isin daangessu hin jiru jenna. Dhaggeeffattoota keenya, seenaa Zabiibirraa waa baay'ee akka barattan abdii guddaa qabna. Yeroo itti aanutti mata duree biraan hamma walitti deebinutti hammasittuu nagaan nuuf tura.